Akkuma beekamu ijoolleen gaaffii na gaafattanii goodarree jedheetan barreeffamu barreessee ture. Jecha goodarree jedhu maal inni jennaani goodarreen biqiltuu nyaatamuudha Oromiyaa keessatti kan argamu isiniin jedhe. Ergasii goodarreen bakka itti biqilu bakka baay'ee nan barbaada garuu amma asitti ofumaaf shaakalaan jira. Goodarree stoora keessaa kanan bitee goodarreen hundeensaa kana fakkaata yeroo guddatu goodarreen baallisaa guddaan kana fakkaata jechuudha. Kun goodarree gurraacha baallisaa gurraachaati garuu sanyiin jala isaatii yookaas hiddisaa gurraacha hin ta'u jechaadha. Kanaaf goodarreen jedhamtu kana fakkaatti. Mana keessan biratti biqilchitanii goodarree ilaaluufis nyaachuufis isin gargaara jechaadha goodarreen. Kanaaf baala goodarreetti biyya keenyatti bishaan itti dhugama jechaadha. Baala goodarree kana warri naannoo baadiyyaa keessattuu dhiha Wallaggaa kan dhalattan baay'een keessan beektu. Warri kaan immoo akkasiniif galuuf egaa goodarreen kana fakkaatti fadha galatooma.